Iccitii aaraa obbo Lammaa Magarsaan wal qabatu feesbuukii irratti odeeffannoon dhugaa hin taane maxxanfamaa jira. Haa ta'uutii malee guyyaa har'aa kana odeeffannoo qabatamaa ta'e qabadhee isiniif dhiyaadheera. Hanga jalqabaa kaastanii hanga xumura viidiyoo kiyyaatti yoo seeraan na hordoftan baruutii ni dandeessu jechuudha. Kanaaf odeeffannoo guutuu ta'e argachuuf jalqabaa kaasaatii hanga xumuraatti na waliin tura. Obbo Lammaa Magarsaan mana isaaniitti ugguramanii jiru. Obbo Lammaa Magarsaan barumsaaf gara biyya Ameerikaa deemanii jiru. Obbo Lammaa Magarsaan biyya Itaalii magaalaa Roomaa dhaabbata nyaataa fi qonna addunyaa FAO jedhamu keessaa hojjechaa jiru. Obbo Lammaa Magarsaan eessa jiru? Akkasumas illee maalirra jiru? Kun hunduma keenyaaf gaaffiidha. Obbo Lammaa Magarsaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii aangoo gadi lakkisuun isaanii fedhiin osoo hin taane dirqamaani. Akka kitaabni qabsoo butame jedhutti namni tokko aangoo gadi lakkisuu kan danda'u karaa lama qofaani. Karaan inni jalqabaa namni suni caffee Oromiyaatiif aangoo gadi lakkisuu barbaade jedhee yoo xalayaa galchidha. Karaan inni lammataa immoo caffeen hojii isaanii sana madaaluun gamaggamuun dadhabina hojii isaanii irratti qaban ilaaluun caffeen akka aangoo gadi lakkisuuf murtoo dabarsa. Haa ta'uutii malee Obbo Lammaa Magarsaan akka isaan aangoo gadi lakkisaniif caffeef xalayaan gale tokkollee hin jiru. Caffeenis hojii isaanii madaaluun gamaggamuun dadhabina irratti argames tokko hin jiru. Obbo Lammaa Magarsaan yeroo ammaa kanatti eessa jiru warra hin jettanii gaaffii guddaa keessa isin galchaa jiruu fi Obbo Lammaa Magarsaan akka bara faranjii meer Kirismasii 2021 kabajuudhaaf gara biyya Ameerikaa maatii isaanii bira deemaniiru. Haa ta'uutii malee yeroo ammaa kanatti immoo biyya Itaalii magaalaa ishee guddoo Roomaa dhaabbata nyaataaf qonnaa addunyaa FAO jedhamu keessaa hojjechaa jiraachuun isaanii nu qaqqabeeti jira. Maarreen egaa kabajamtoota hordoftoota daawwattoota chaanaalee kiyya odeeffannoon sobaa kanneen akka isaan biyya keessatti manatti ugguramanii jiru jedhan kana malees barumsaaf gara biyya alaa deemanii jiru kan jedhan guutummaa guutuutti soba ta'uu isaa mirkaneeffanneeti jira. Odeeffannoo kana kan nuti arganne namoota odeeffannoo dhugaa maxxansan irraati. Egaan kabajamtoota hordoftoota daawwattoota chaanaalee keenya qophiin keenya guyyaa har'aa kan isin hanga ammaatti nu waliin caqasaa turtan fakkaata. Waan turtii hanga yoonaatti nu waliin gootaniif hedduu galatooma isiniin jecha warreen chaanaalee keenya maatiin ta'in jirtan ammoo subscribe godhaa maatiiwwan chaanaalee keenyaatti dabalamaa isiniin jenna. Hanga viidiyoo biraan walitti deebinutti gama kootiin nagaan tura.